Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota uummata musliimaa idil addunyaa kana mararra jirtan kabajaa fi jaalalli obbolummaa isiniif qabnu lageen tabbeen qaxxaamure lafa jirtan maratti isin haa ga'u jennam. Itti aansuun oduu gammachiisa isiniif qabannee dhufne haga dhumaa nu faana turaan affeerraa keenya yoo ta'u. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ustaazotaa fi amiirtoota akkasumas barattoota markazoota Imo app irratti argamtan hundi keessan kabajaaf jaalalli isiniif qabnu lafa jirtanitti isin haa ga'u jecha affeeramtanii jettu eebba qabna. Akkuma beekamu markazul Iqraan kan ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa namaa ta'an ilmi barsiisuun beekaman ustaaza Abdii Ahmad Diiniin durfamu gaafa maartii yookaan bitootessa tokko ji'a 3 bara 2024 eebba barattoota waan qabnuuf nurraa hin hafinaa kabajaaf jaalala obbolummaa musliimaatiin isin affeerreerra jedhu. Hawwisiisaa fi akkaan gammachiisaa ta'e kun akka sa'aatii biyyaatti halkan irraa sa'aatii 2 fi cinaa kan eegalu yoo ta'u akka sa'aatii biyya alaatti yookaan Saawud Arabiyaatti ammoo sa'a 8 fi cinaa irraa eegalee kan itti fufu ta'a. Yaamicha keenya kabajdanii kabajaaf jaalalaan eebba keenya akka waliin geggeessinu hawwiif abdii guddaa isinirraa qabna. Nurraan hafinaan dhaamsa keenya yoo ta'u tokkummaan harka wal qabanne ilmi muslimaa haa guddisnuun dhaamsa ustaaza keenyaati. Barattoonni aappii morratti baratan marti eebba kana irratti argamtanii gammachuu obboleeyyan keenya markazul Iqraan irratti baratanii eebbifamaa jiran waliin haa qoodannuu jenna. An obboleessa keessan Maamad Abduu yookaan Ejersa Wallooti. Akka dhumaa waan nu faana turtaniif galatooma ulfaadhaa guyyichis guyyaa gammachiisaa ta'a.